akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoota Ardii Miidiyaa Neetwoorkii sa'aatii oduutii hangafoota oduu dursuun isin biraan ga'ama. Waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo cululuqaa gonfachuu gabaafame. Pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohammed seera waliigaltee Itoophiyaa Somaalilaandii waliif mallatteessite kuffisuu irratti mallatteessuun mirkaneessan. Qaamni xiyyaaraa Boeing qilleensa irratti qaamni daandii qilleensa US to'atu xiyyaaronni Boeing 737 Max 9 gariin akka hin balaliine ajajeera. Oduu injifannoo waraana bilisummaa Oromoo. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba bahaa Oromiyaa injifannoo cululuqaa argachuu gabaafame. Muddee sanbata guddaa muddee 30/2023 aanaa Gadaba Hasaasaa magaalaa Hasaasaa kaambii waraana mootummaa irratti dhukaasa baneen injifannoo gonfate. Guyyaa keessaa sa'a 9 irraa eegalee waraana deemsisaa tureen kaambicha guututti to'achuu akkasuma loltoota 50 ol waraana mootummaa irraa ajjeefamuu gabaafameera. Akka maddeen keenya bilbilaan aanicha irraa nuun gahanitti dabalataanis waraana mootummaarraa birgeediin 2 ajajoota wajjiin waraana bilisummaa Oromootti makamuu jiraataan aanichaa maqaan akka dhahamu hin feene tokko nuun gaheera. Pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohammed seera waliigaltee Itoophiyaan Somaalilaandii waliif mallatteessite kuffisuu irratti mirkaneessan. Pirezidaantichi ergaa toora tiwuteerii yookaan X isaan dabarsaniin har'a galgala kana seera sanada wal hubannoo Itoophiyaa fi Somaalilaandii irratti waliigalan kufaa taatu mallatteesseera jedhan. Seerri kun tokkummaa birmadummaa fi daangaa biyyaa kabajuuf murteessaadha. Pirezidaantichi Itoophiyaan waliigaltee wal hubannoo ulaa galaanaatiin argattuu fi misoomsuuf ishee dandeessisu Somaalilaandii waliin kan mallatteessite hojii tokko 2024 ture. Bu'uura waliigaltee kanaan Itoophiyaan daangaa galaanaa kiiloomeetira 20 ni argatti. Bakka isaa ammoo Somaalilaandii daandii qilleensaa fi Telekoomii Itoophiyaa keessaa akka fayyadamtu mootummaan ibseera. Waliigaltee kanaan booda walga'ii hatattamaa kan Somaaliyaan gonkumaa fudhatama hin qabu jechuun ibsa ajjannoo ishee mul'isuu baaste. Dhaabbata biyyoota gamtoomaniis ta'ee gamtaan Afrikaa irraa beekamtii kan hin argatin jirtu Somaalilaandii Itoophiyaa irraa beekamtii akka argattu dubbatamaa turus hanga ammaa wanti ifatti labsame hin jiru. Somaalilaandii akka qaama bulchiinsa ishee tokkotti kan ilaaltu Somaaliyaan waliigaltee ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmedii fi pirezidaantiin Somaalilaandii Musee Bihi irraa gahan mormuun ambaasaadara ishee Finfinneedhaa waamteetti. Kana hordofuun pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohammed gita isaanii kan Masrii fi Qatar waliin dhimma kanarratti bilbilaan mataniiru. Misriinis daangaan bulchiinsa Somaaliyaa kabajamuu qaba jechuun Somaaliyaa cinaa akka dhaabbattu
dhaabbattaa fi dhaabbattee ofiitti dubbatteetti. Gorsaan nageenya biyyaalessaa ministeera muummee Itoophiyaa Ambaasaadder Reediwaan Hussein waliigaltee kana hordofuun ibsi kenne waanuma nuti eegnedha jedhan. Ambaasaadder Reediwaan gaafii fi deebii TV biyyaalessaa waliin taasisaniin kana dubbatan. Gorsaan kun Itoophiyaan karra galaanaa idil addunyaa waliin wal qunnamsiisu yoo argatte miila ishee lamaan dhaabbachuu dandeessi jedhanii sodaatu jedhan. Ambaasaadder Reediwaan namoota amma ibsa keessaa namoonni kaan keenya jennu warra kaan olitti yeroo warraaqatan arguun magaddisiisa jedhan. Dhugaadha karra galaanaa Itoophiyaan ishee to'attee misoomsituu qabachuun nageenyaa fi sochii daldalaa biyyattii keessatti gahee olaanaa qaba jedhu gorsi kun. Ambaasaaddarichi beekamtii Somaaliilaand irrattis yaada kennanii wal hubannoon keenya waliigaltee guutuu isaa dhumarraa ga'ee lafa fudhannee adeemsichi yommuu xumuramu carraaqqii isaan beekamtii argachuuf godhan ibsisee Itoophiyaan sadarkaa ejjennoo itti fudhatturraa akka geessu haalonni agarsiisan jiru jedhan. Kanaaf waliigaltee kana harkaan hin ga'anne garuu waliigaluu jennee waliigalleerra. Sanaafis waliigaltee wal hubannoo mallatteessineerra. Mariin waliigaltee kun kan itti fufu ta'uu fi mariin biyyoota biroo waliin taasifamus akka jiraatu ambaasaaddarichi niru. Karra galaanaa Somaaliilaandii dhiyeessituu naannoo Loghayaa jedhamu kan Barbaraa fi Zaayilaa gidduutti argamudha jedhan Ambaasaadder Reediwaan. Waliigaltee Itoophiyaa fi Somaaliilaandii hordofuun biyyoonnii fi ardiileen yaada isaanii ibsaniiru. Ameerikaa fi gamtaan Awurooppaa yaada kennaniin daangaan bulchiinsa Somaaliyaa eegamuu qaba jedhan. Gamtaan Afrikaa ammoo dhiphinni Somaaliyaa fi Itoophiyaa gidduu jiru akka hir'atu gaafateera. Oduu gama biraatiin qaamni daandii qilleensa US to'atu xiyyaaronni Boeing 777 Max 9 ta'an gariin akka hin balaliine ajajeera. Kunis xiyyaarri qabeenya daandii qilleensa Alaskaa ta'ee osoo qilleensa irra jiru qaamni isaa irraa harca'eeti. Bulchiinsi Aviyeeshinii Federaalaa Ameerikaa fa'aa tarkaanfiin kun xiyyaarota 171 lafeessisuu danda'e jedha. Jimaata darbee xiyyaarri daandii qilleensa Alaskaa erga Oreegoon irraa ka'ee bakka qilleensa irratti isa mudateen tasa qubachuuf qixxaameera. Daandiin qilleensa Yuunaayitid Airlaayins sakatta'iinsa faan gaafatu xiyyaarota Boeing 737 Max qabu 79 keessaa garii isaanii irratti taasisuu ibseera. Akka daandiin qilleensaa kun jedhutti xiyyaarota kanneen qilleensarraa dhorkuun balaliiwwan 60 caalan sanbata kaleessa akka haqaman taasiseera. Akkuma balaan kun mudateen xiyyaarota Boeing 737 Max 9 ta'an kan qabeenya Ameerikaa ta'ee kanneen qilleensa Ameerikaa keessa socho'an akka balali'uu dhaabsisuu ibsee ture. Xiyyaarota tokko irratti sakatta'iinsa geessuuf sa'aatii 4 hanga 8 fudhata jedhan. Jaarmiyaan kun ibsa isaa keessatti taatee kanaan wal qabatee daandiin qilleensa Tarkiis xiyyaarota isaa gosa Boeing 737 Max 9 ta'an 5 sakatta'uuf qilleensa irra deebiseera.
dhaggeeffattoota keenya oduun har'aa banne kanuma. Ardii Miidiyaa Neetwoorkiitti warri haara dhuftan sabiskiraayib laayik sheer gochuudhaan maatii Ardii Miidiyaa Neetwoorkii ta'aa yoo jiru kabajaa guddaan.